raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuune ashamaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar baga bara haaraa 2024 isin gahee jechaa oduu guyyaa har'aa isin dhageessisaa kan isin faana turummoo an iftu galataati. Waraanni mootummaa aanaalee godina Shawaa Lixaa keessatti qabeenya uummataa barbadeessuu itti fufe. Waldaan amantoota guutuu Wangeelaa Itoophiyaa haleellaa waraanni mootummaa miseensota waldichaa irratti raawwate balaaleffate. Jaarmiyaaleen Oromoo ABO fi WBO'n ergaa baga bara haaraa 2024 geessanii uummataaf dabarsan kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra amma xumuraatti nooliin tura. Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamu godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Ilfataa keessatti manaa fi qabeenya qonnaan bultootaa ibiddaan gubuu maddiitti saamicha raawwachuu jiraattonni dubbatan. Jiraattonni aanaalee Amboo fi Ilfataa yaadawwan raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamu muddee 30 fi 31 bara 2023 aanaalee kanneen keessatti manneen qonnaan bultootaa barbadeessuun qabeenya isaanii saamuu himan. Akka jiraattonni kunneen himanitti waraanichi hammeenya kana kan raawwate sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun ta'ullee qonnaan bultoonni yakkichi irratti raawwatame garuu badiin isaan raawwatan otoo hin jiraatin shakkii fi eeruu sobaatiin qofa qabeenya isaanii jalaa manca'e. Jiraataan aanaa Amboo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti loltoonni mootummaa muddee 30 bara 2023 ganda Kaarraa bakka addaa Yaadal jedhamutti manneen jireenyaa qonnaan bultootaa obbo Jifaaraa Xuurii fi haadha isaanii aadde Kumalee Kafanaa ibiddaan gubaniiru. Kana malees ganduma kana keessatti obbo Qumbii Taammanaa jala xaafii kuntaala 10 makiinaa uffata hodhuu fi uffata mana keessa ture hunda kan saaman yoo ta'u muddee 31 bara 2023 ammoo aanaa Ilfataa ganda Hidhaabuu Sandii bakka addaa Bitaacha jedhamutti manguddoo umurii waggaa 80 obbo Jifaaraa Hiiqaa rasaasa itti dhukaasuun ajjeesan. Manguddoo umurii raagee dhimma siyaasaatiin wal qabsiisan ajjeesan obbo Jifaaraa Hiiqaa manguddoo abbaa ijoollee 22 turani. Torbanuma darbe kana keessa gaafa muddee 28 bara 2023 aanaa Amboo ganda Haaroo Xiroo keessatti waraanni mootummaa mana jireenyaa obbo Koshonaa Mul'ataa eega marsee booda qabeenya guutuu manicha keessa ture waliin ibiddaan barbadeessuun ibsamee jira. Waraanichi qonnaan bultoota aanichaa kanneen biroo jalaas loon dabalatee qabeenyawwan hedduu saamuu jiraattonni ragaa baaniiru. Haaluma kanaan qonnaan bulaa obbo Girmaa Magarsaa jalaa loon qaban hunda saamuun fudhachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar dabalataan ibsaniiru. Hammeenyi wal fakkaataan waraanichi uummata nagaa irratti raawwataa jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaatiin nageenyi uummataa kan durii caalaa haala yaaddeessaa ta'e irratti akka argamu maddeen eeraniiru. Ajjechaa namootaa fi mancaatiin qabeenyaa waraanni mootummaa yeroo garaagaraatti aanaalee kanneen lamaan keessatti raawwachaa ture raadiyooniin Dirree Shaggar maddeensaa waabeeffachuun gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Boruu Lataatu gabaase. Caasaan mootummaa Harargee Lixaa sababa gibiraa fi waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun uummata dararaa jiraachuun ibsame. Godina Harargee Lixaa aanaa hedduu keessatti caasaan mootummaa dhimma sassaabbii gibiraa sababeeffachuun qarshii humnaa olii uummata irratti eegaramadee booda namoota kaffaluu didan erga madiinaa qabda jechuun hawaasa dararaa jiraachuun ibsame. Godina Harargee Lixaatti jiraataan magaalaa Ciroo eenyummaa isaanii ibsurraa of qusatan tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti godina Harargee Lixaa aanaalee kanneen akka Daaroo Labuu, Ciroo fi Odaa Bultuumitti caasaan mootummaa torban darbirraa kaasuun sababa gibira sassaabuu jedhuun maallaqa humnaa olii uummata irratti ramaduun
nagahee malee saamaa jiru. Namni kun akka jedhanitti gibira madditti buusiiwwan gargaarsaa miindaa milishaatiif deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif ijaarsa hidhaa laga Abbayyaatiif akkasumas inshuraansii fayyaa fi buusii ispoortii sababa jedhuun nama tokkorraa hanga qarshii 10,000tti humnaan guuraa jiru. Maddi galii uummata Harargee oomisha jimaarraa qofa akka argamu kan eeran maddi kun mootummaan harka shiraa eega keessa naqatee asitti galiin uummanni jimaarraa argatu haphachuu isaatiin rakkachaa jiraachuu himan. Haa ta'u malee caasaan mootummaa naasuu uummataa hin qabne haala jireenyaa uummataa gidduu galeessa osoo hin godhatin maqaa gibiraatiin qarshii humna uummataa hin madaalletti itti ramaduun humnaan guuraa jiraachuu himanii kaffaltichas milishoonni aanichaa uummata dirqisiisuun akka raawwachiisaniif caasaan mootummaa aanaaletti ajaja kennuu ibsan. Milishoonnis maallaqa ajajamtan kaffalaa jechuun dirqisiisuu irratti akka argamanii fi kaffaltii raawwatameef nageen yookaan ragaa mirkaneessuu kennaa akka hin jirre namni kun eeranii namoota kaffaltii raawwatanii nagee gaafatan irratti doorsisaa fi reebicha hammaataa irraan gahuun dararaa olaanaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu himan. Kana malees qajeelfama mootummaan kenne fudhachuu diduun ergama diinaa galmaan gahuudha jechuun hanga hidhaatti caasaan mootummaa uummata dararaa jiraachuu himan. Caasaan mootummaa sadarkaa aanaarraa hanga gadiitti jiru hariiroo saamichaa waliin qabaachuu kan himan maddi keenya qaamni itti himatanii rakkoo kana furu hin jiru jedhan. Boruu Lataatu gabaase. Oduu ittaanuun torban tokko dura godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda Baaroo jedhamu keessatti haleellaa diroonii mootummaan biyya bulchuu namoota nagaa irratti raawwateen lubbuun namoota 8 darbuu hordofee ajjechaa jumlaa mootummaan dirooniin miseensota waldichaa irratti raawwate waldaan amantoota guutuu wangeelaa Itoophiyaa cimsitee kan balaaleffattu ta'uu ibsite. Pireezidaantiin waldaa amantoota guutuu wangeelaa Itoophiyaa Paaster Laakoo Badhaasoo dhimma kana ilaalchisuun ibsa kennaniin haleellaa kanaan namootni 8 ajjeefamuu fi namoonni 5 madaa'anii hospitaalatti yaalamaa jiraachuu ibsaniiru. Namoonni haleellaa kanaan lubbuun isaanii darbe Habtaamuu Nigaatuu gaggeessaa waldaa, Bayyanaa Xiiqii hojjetaa eegumsa waldaa, Guddataa Fiixee fi Taaddee Mangashaa daaqonota, Daammanaa Likkisaa fi Dhugaasaa Waaqennee muuziqeessitoota, Barataa Abdii Xilaahuun faarfataa fi Barataa Obsaa Tarreessaa jedhaman haleellaa diroonii kanaan lubbuun isaanii darbuu himaniiru. Gaggeessaa waldichaa dabalatee barattoonni fi hojjettoonni waldichaa hojii waldaa irra turan 8 ajjeefamuun karaa ibsa mana amantichaa ibsamuunsaa kan yaadatamudha. Haa ta'u malee ministeerri tajaajilawwan kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsa Rooyitersiif kenneen mootummaan haleellaa jedhamu akka hin raawwannee fi namoonni mootummaan ajjeeses akka hin jirre dubbateera. Faallaa kanaan immoo ajjechichi namoota nagaa irratti raawwatamuusaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka mirkaneeffatee fi akkaataa namoonni nagaa kunneen itti ajjeefamanis qorachaa jiraachuu Addis Istaandaard maddeensaa waabeeffachuun gabaaseera. Mootummaan Bilxiginnaa ajjechaa jumlaa adda addaa namoota nagaa irratti eega raawwatee booda ibsa kennuun haalaa turuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Odeessa keenyarraa xumuraatiin jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo lamaan ABO fi ABO'n uummata Oromoo guutuu fi qooddattoota qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaa fi haala garaagaraa keessatti argaman maraan baga bara haaraa 2024 nagaan geessan jechuun ergaa hawwii gaarii uummata isaaniif qabanis dabarfatan. Bal'inasaa Gurmichaa Gammachuu akka taanutti isiniif dhiyeessa. Dhaabbileen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo ergaa guyyaa kaleechaa 31 bara 2023 baasaniin uummata Oromoo hundaa fi qooda fudhattoota qabsoo bilisummaa Oromoo maraaf ergaa hawwii gaarii fi nagaa ibsa baasuun dabarfataniiru. Baga bara haaraa 2024 nagaan geenye kan jedhu ABO'n ibsasaa kanaan hoogganotaa fi miseensota darbees deeggartoota isaa baay'ee haqa dhabanii mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran jedhuunis ergaa baga bara haaraa geechanii dabarfateera. Wayita bara haaraa simannu kanatti adeemsa qabsoo keessatti milkiiwwan argamanii fi danqaalee turan ilaaluun haalli biyya Itoophiyaa fi Oromiyaan karaa siyaasaan diinagdee hawaasummaa lolaa fi nagaan keessa jiran maal fakkaatu jedhanii ilaaluu fi isa fuula duraa tilmaammatuun waan jiraate kan jedhu ibsichi ABO'n erga bara 2018 biyyatti galee hanga har'aatti danqaa fi danqamni qaama humnaan uummattoota biyyattii bulchaan jira ofiin jedhuun jala kaawwame heddummatus qooda qabsoo isarraa eegamu of qusannoo malee gaggeessuu irratti argamaa jedheera. Barri 2023 hojii qabsoo adda bilisummaa Oromoo karaa seeraan gaggeessuuf bara qormaataa kan miseensonni fi deeggartoonni isaa guutuu Oromiyaatti wareegama qaalii adda addaa baasaa itti turan ta'uu kan eeru ibsi kun
bulchiinsi bilxiginnaa qabsoo Oromootti danqaa ta'uun lammiilee Oromoo Oromiyaa guutuu kumaatamaan seeran ala mana hidhaatti guuree giddirsuu fi waajjiraalee isaas guutummaatti jalaa cufee jiraachuu addeecheera. Bara 2023 keessa bu'uura heeraa fi seeraan eeyyamame irra dhaabbannee yaadota gama dhaaban jiran irratti wal hubannoo fi tattaaffiin gama boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan turee fi dhaabbilee biroo wajjin hojjechuuf taasisanis jajjabeessaa ta'uu ibsuun walaba ta'ee hojjechuu osoo qabuu lammiilee Oromiyaa keessatti mirgi namummaa isaanii akka malee sarbamaa tureef falmuu dhabuu isaatiif Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaas ibsa kanaan ABO'n komateera. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n bara xumurame bara 2023 kana keessa ayyaana hundeeffama isaa ganna 50ffaa kabajateen akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa sabaa walabummaa biyyaa mirga hiree ofii murteeffachuu dimokiraasii walqixxummaa sabaa fi sablammootaa galmaan ga'uuf gootota wareegamtoota ilmaan Oromoo kumii kitiliin wareegaman yaadatee walakkaa jaarraa kana keessatti bu'aa qabsichaan argame gamaggamee egeree qabsichaafis waan karoorfatee lafa kaayachuus ifoomseera. Itti dabaluunis adeemsa qabsoo ganna 50 ABO'n gaggeeffame kana keessatti bu'aalee argaman ijoo keessaa tokkummaa Oromoon akka sabaatti dhabamarraa of baraaree addunyaa irratti of mul'isu, biyya Oromiyaa lafarratti daangaa mirkaneessee argamsiisu, afaan Oromoo manneen barnootaa, afaan hojii hundaa akkasumas afaan hojii mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa, afaan barreeffamaa fi afaan aartii akka ta'u taasiseera. Aadaan Oromoo dhiibbaa diinatiin dhabamee ture bakkatti akka deebi'u godhuu eeruun mirgoonni kunniin garuu ammallee bifa quubsaan dhiibbaa fi cunqursaa lagaa jalaa bahanii jiru jechuu akka hin taane hubachiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin hojiileen qooda fudhattoota qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin bara 2023 keessa hojjete boonsaa ta'uu eeruun injifannooleen dirree waraanaatii fi dippiloomaasiitiin argamanis akkaan boonsaa ta'uu eeruun qabsoon sabicha madaalu jabaatee kan itti fufu ta'uus ibseera. Jaarmiyaaleen Oromoo kunniin lamaanuu barri haaraan 2024 kun kan milkii fi nagaa akka ta'uuf hawwii isaanii ibsataniiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture irra deebinee bakka bara haaraa 2024 isin gahee nus gahee jecha ayyaana gaarii isiniif hawwinaa turtii gaarii qabaadhaa.